ما شاء الله تبارك الله إتو هديتا كم يا أوفي هديتا كنا متلوها المسلبات أين وجين كانوا جنة وردفتك يا إسن الرابدوك يا في الليل إيفاما حالة بريدة كنا نيجو جنين بودة إيفني لك أنا وكاني موتو مسا عجائبا كانوا إيسن تا'a بدين اللي كمارجتان كانوا لين تلتنا هجرمات نولين ترى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو ورتسكي جالتمو في كبجمو كم جرتم في أكيسني على من نساء نمكيس النجاش ننجدا وروني بيالا جرتنيس وروني بيكيس جرتنيس باكو ما جرتني تناجيني كيسنا بك أو سنين جرتا هرلي ديبي في تنجرا ورفتو ذكية إذا أهجر ما فيديو كانت نولين ترى لايك شير بتشو هندقتنا مالني أعرف جتشو لبيتني بين بين يدوتا كنا ركستي أمس كوتر رانسين ندونا ركستي جنان مال وجتون دورة جدة ejersa giddu keessa kaa jechuudha sanii fi har'a akkana jira dhugaa dubbachuu raguutti jira takka akkanatti itti yaarsee egas booda bana jechuudha yaatu egaa akkan isin jedha hordoftoota kiyyaa egaa warroonni as dhiyeenya kana maamila kiyya ta'uudhaan viidiyoo kiyya daawwataa jirtan akkasumas laayikii godhaa jirtan yaada babbareedaa nama barreessaa jirtan hedduu akka galatoomaa ulfaadhaa galanni keessan dachaa haa ta'u isiniin jecha hordoftoota kiyya itti aansee mootuu warroonni immoo jalqaba irra lina hordofaa jirtanii yaada babbareedaa nama barreessuun hambinatti horaa jirtan hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jecha egaa har'ammoo maal qabattee dhuftee hojjettan haga dhumaatti ilaala egas booda mootuuf yaada keessan barreessuu hin dagatina turtiin keessan na waliin haa ta'u haasawa hin dheeressuu qajeelamaan gara viidiyootti deemna turtii gaarii qabaadha. Egaa hordoftoota kiyya gara viidiyootti yoo deemne as biratti eelee biddeenaatu jira eelee biddeenaa tana egaa namoonni baay'een na gaafataa turtan isin deebisiitiin jira kun akkuma argitan gizee biddeena geessan maasa shaa itti naquu qabdan jechuudha akkanatti itti aansee as biratti kaa lixiin kiyyallee qophaa'eetiin jira kun akkuma argitan kana lixii biddeena tolchu jechuudha ibiddisiitti ka'aaru kanaafi waa hunda qopheeffadhee maasa shaa eelee tana gizee maraa maasa shaan erguu barsiisa gizee takka nuti shiroo zayitii walitti goonee gizee rinnuutu jira garuu sun eelee amala itti biraa itti godha jechuudha maasa shaa mawayyaa itti aansee ni lokkoosna jechuudha amma hordoftoota kiyyaa sumaan waa isinitti himuu barbaada warri eelee elektiriikaa yookaan ifaa tana fayyadamtan kun maasa shaa kana sila siin boomaa qulqulleessine eelee jedhuu dandeettan jechuudha garuu waan hin qulqulleessineef qaba gara biraa osoo hin ta'in kun maasa shaa daariin akkanatti jiru kana beekaa akkana dhiisa jechuudha maaliif eeleen tiyya balbalarra jirti bakki nyaata itti bilcheeffadhu hedduu takka dhiphaadha balbalarra jirti jechuudha qilleensi eelee elektiriikaa kana qilleensi yoo bakka seenuun qabaate keessa isaa jechuudha wanni xiqqoo qaawwamni xiqqoo bakka kama eelemaa fi isa olii godhan kana qaawu yoo jiraate qilleensi yoo seene shiboosan akka addaan bahu taasisa sababa ittaa jechuudha kanaaf gizee baay'ee wanni hin godhu maasashaa irraa injisuu maasashaa daarii jiru san sirimaa qaawwa sanitti gadi qaqqabuudhaan wanni godha jechuudha akka bakki takkaan qilleensi hin seenne akkuma argitan kana karrarra jirti eeleen tiyya kanaaf isiniin jedha gizee baay'ee hin qulqulleessu maasashaa kana daarii ka jiru kan akkanumatti itti gadi goggodha jechuudha akka qilleensi gara keessa isiin seenneef tajaajila akkasiin jedha saniin booda biddeena keenya gizee baay'ee biddeena tolchee isinitti agarsiisa sanuma fadhate macaafii irra isinii bahaa tolcham jechumaaf malee isinitti agarsiisu jechuudha hordoftoota kiyyaa maaliif jennaan tanaan durallee isinitti agarsiisee jira haala kinuuf hojjedhu gizee bukeessiturraa jalqabdee haga dhumaan nutti agarsiisee hojjettan inshaallah rakkoota akka hin qabu gizee mana kiyyaaf tolchu isinitti agarsiisa ka gombisarra jiru kun immoo xurii osoo hin taane inni kun hafuura biddeenaati jechuudha ka gombisaa kan akkana godhu egaa biddeenni keenya tolchinee kaan eegas booda laaqana keenya yookaan waxii mi'aawaa kan waliin kan hojjennu ta'a biddeenni akkuma argitan kana kunoo biddeenni kun xeefii diimaa fi adii walirraa harka lama walitti qicee bukeesse egaa gizee biddeena yookaan immoo warcee biddeenaa kana daasifattan karaa lachuun jechuun ayina lachuu daasifatuu dandeetta fakkeenyaaf amma kiiloo 30 daasisuu yoo karoora qabaattan yookaan maallaqni keessan waan kiiloo 30 qofa bitu yoo ta'e 15 diimaa 15 adii gootanii mana keessanitti akka barbaadanitti jijjiiraa godhachuu dandeettan jechuudha yeroo baay'ee gizee daasisu kiiloo 40 yoo kan daasisu ta'e kiiloo 20 adii godhate 20 mootu diimaa godha jechuudha saniin booda biddeena keessan yeroo isinitti barbaachisee fi yeroo isinitti tole ka barbaadan godhachuu dandeettanii biddeena irraa kun garuu ayina lamaan irraa yoo walitti godhamee ni beessa innuyyuu egaa biddeena keenya akkanatti godhee eega geesseen booda hin baay'isu biddeena xiqqoo godha adaamaan ani bada jechuudha biddeena yooma sanii egaa akkanatti goonee geessineen booda karaa waxii yookaan ittoo dalaguutti deemna haga dhumaatti na waliin turaa isiniin jedha yaada keessan barreessaa akkasumas gaafii yoo qabaattan waan nan dalagu irratti wanni isiniin galle yoo jiraate wanni gaafatu barbaadda yoo jiraate rakkoota akka hin qabu bakka saanduqa koomentiitti yaada keessan barreessaa isiniin jedha biddeeni kee godhee ka'een booda kunoo maasashaa kanatti irratti naqaa biddeeni illee kunoo raawwatee jira saniin booda amma garanaan istoofii kana sakka'ee kolbatti
gara waxii hojjechuutti deemna jechuudha hordoftoota kiyya. Isin immoo akkuma beektan samoona kana biizii ta'ee raasaniif isin irraa babbadee viidiyoolee kurbatti waraabaa hin jiru dhugaa muddamaan waraabaa samoona kana. Egaa kun waan na barbaachisu akka duraanii sanitti tasgabbaa'ee isin hojjetaa hin jiru dhiifame isiniin jedha. Waan na barbaachisu akkasii qopheeffadheen booda kunoo distii irra kaa'adhee jira jechuudha. Akkuma yeroo kamuu distii dursa irra kaayaa distii soomatti hin qicin distiin ho'iteen booda zayitii haga takka itti godha zayitiin wuddiidhaan baay'isnu xiqquma itti goona. Egaa biyya keenya keessatti zayitii ni beektanii qarshii meeqa akka ta'e akkasumallee immoo kunoo bishaan as biraan immoo cinaatti irra kaa'adheetiin jira. Egaa bishaan kana gizee itti hojjedhu gizee maraa bishaan ho'aa fayyadamuun bareedaadha. Itti aansee zayitiin keenya danfeen booda kunoo shunkurtii itti galche jechuudha. Egaa gizee akkanatti nyaata hojjennu kan fakkeenyaaf amma kana guyyaaf hojjedha waan ta'eef gizee takkatti akka galgalallee naa ga'u godhuu qabna jechuudha. Ganama guyyaa keessatti yeroo 3 hojjetuun nurraa hin eegamu. Kamisa hojjennu san xiqqoo si jabaa goonee goone iraatiifillee yookaan immoo irbaataafillee akka nu ga'utti goonaa isiniin jedhaa isin aga dhumaatti turuu hin dagatina. Egaa itti aansee immoo shunkurtiin keenya xiqqoo aga bilchaatu eegee xiqqoo bilchaate immoo qullubbii adiitti godheetiin jira. Akkuma argaa jirtan kana har'a kaarotii ittiin goone isin hiree gizee ittoo diimaa hojjettan kaarotii itti faqafaqadha hedduu akka bareedaadha jechuudha. Anarraan tana garuu ittiin goone kun akkuma argitan kana biimbiin kun wilwil jettiin beeksisti. Egaa hordoftoota kee barbaree haga takka itti godhadhee jira haga naga'u takka. Egaa barbaree kana gatti gooneen booda daqiiqaa 20 yookaan daqiiqaa 15 bilcheessuun dirqama jechuudha osoo timaatima ittiin galchini. Egaa bishaan xiqqoo atumarraa akka maraqni irratti nafni itti godhee bilcheesse jechuudha. Egaa daqiiqaa 15 yookaan daqiiqaa 20 takka bilcheessiniin booda walitti dachaane kunoo akkuma argaa jirtan kana kaameraan keessirratti oli mul'isne distii keessa kunoo akkuma argaa jirtan kanatti egaa ni bilchaateen booda xiqqoo bishaan irra buusnee bishaan ho'aa irra goonee ammallee itti qadaannaa sirriitti bilchaatu qaba jechuudha. Egaa bakka kanatti immoo maskootii keessaan aduunatti balaqqeessa jechuudha. Namoonni maggaarajaa irraa baasee asiinatti balaqqeessa jechuudha mastaawotiin keessaan aduun. Egaa kanatti suugoon keenya bilchaatee jedheen booda timaatima keenya itti galfannaa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa barbareen sirriitti bilchaateen booda jechuudha. Yeroo kamuu barbaree sirriitti bilcheessuu qabna osoo timaatima ittiin godhin dura yoo inni bilchaateetiin hin jedheen mootuu timaatima keenya itti godhannaa barbaanni ciccirree barbaanni faqafanne yeroo baay'ee garuu cicciruutu irra bareedaadha. Garuu gizee waxii akka shiroo fa'a gizee dalagdan osoo faqafattanii bareeda jechuudha timaatima. Maaliifiree akka keessaa hin jenne garuu waxii biraa yoo ta'e rakkoon qabu suuguu bareechisaa. Isin jedha hojii biyyaa egaa boora kun akkuma argaa jirtan kana bishaan ammalii xiqqoo si xabirra goonee ammas itti qadaanne jechuudha. Egaa warroonni mootu meeshaa na biraa qabdan meeshaa keessan akka waliin jenne sanitti yoo hambitee haqaan tana kunoo meeshaa keessan keessatti viidiyoolee gadhiisee jechuudha. Akka boruu yookaan iftanii fudhachuu qabdan jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maaliif hundi keessanuyyuu egaa meeshaa keessan isin bitee geesseen booda haala mijeeffadhaatiin maatiin keessan yookaan namni kiyya jettan tokko akka narraa fudhatu taasisaa isin jedha. Warri kaartan silaafuu kaartanii kunoo haala kanaan xiqqoo asirratti isinitti mul'atu jedhee kaameraa akkana sissee bilbila waraabuun xiqqoo hedduu na rakkisa jechuudha. Samuuna kana yoo viidiyoo jalqabu namni illee dharaaf na fakkaata namatti bilbilli yeroo hedduu harkaa koftu jechuudha. Gizee wayirra kaayee waraabuuf deemu yoo namni bilbilittis jetteechi bakka wanni jetti furgaatee kuftee yeroo baay'ee jechuudha. Egaa dhallee hedduu na rakkisee jennaan dhumarra nda'uun harkatti fuudhee ofii kiyyaa waraabe jechuudha. Haala kanaan bishaan xiqqoo xabirra godhee jira. Egas booda ammallee xiqqoo sii tursiisni deemina. Egaa hordoftoota kiyya kunoo kana fakkaata suugoon keenya haala bareedaa ta'een kunoo barbareen bilchaatee jechuudha. Amma akkuma argitan kanatti maashaallah hedduu akka bareedatti bilchaate amma timaatima keenyallee galchine dansaadha jechuudha. Argaa jirtan kana egaa bareedeetu waan itti baa'aati isinitti fakkaatu mala garummoo ani iraatillee irbaataa fi laaqana bakka takkatti hojjedhe waan ta'eef gabaadha jechuu barbaadeeti. Bishaan kana fixnaan irra kaadhee inni gahaa jala dhaanfadha kun. Egaa akkana gooneen booda timaatima keenya itti galfannaa jechuudha hordoftoota kiyya. Egaa timaatima kana egaa itti galfineen booda agasta akka barbaree sirri bilcheessisan aganni bilchaatee sirriitti inni jedhu eeguun nurraa hin eegamu. Timaatima itti galchine daqiiqaa 5 takka egaa waliin dhoofneen booda dinnichaa keenya itti godhanna jechuudha. Maaliif timaatimni rakkoo hin qabu waan ta'eef
barbareen nama bu'aan ta'eef akka sirriitti bilchaatu dirqama jechuudha. Egaa timaatima keenya akkanatti itti godhanneen booda daqiiqaa 5 akka tursiisnee egaa dinnichaa keenya akka qopheessine itti naqannaa. Maashaallah tabaarakallaa kunoo deebi'ee dhufeetiin jira hordoftoota kiyyaa haaluma argitan kana haala namatti tolu kanaan qulleetiin keenya bilchaatee jira jechuudha. Ammaan tana dinnichaa keenya itti godhannaa. Maashaallah tabaarakallaa yeroo akkanatti waan diimaa kana hojjettan kaarotii qoqqofatanii itti gootan hidduutu akka bareedaa ni aallee sugullee ni baay'isa jechuudha. Haadha garuu akka ta'e ittiin goone kun haala kanaan bilchaateera jechuudha. Amma jaansee mootuu kun dinnicha kiyya dhiqee qopheesseera. Akka duraanii sanii waliin cirree waliin cisnee hin jenne samoona kana biiziidhaan hubattan jedhee yaada. Egaa kan isin jedheen booda akka hubattan abdiin qaba. Dinnicha dura dhiqee qopheesseera waan ta'eef itti naquu qofatu nu hafa. Egaa hordoftoota kiyyaa laayikii gochuu hin dagatinaa. Laayikiin keessan egaa namni ilaalee amma fakkeenyaaf yeroo mangadhii isaan laaltanii laayikii yoo gootan yuutuubiin sheerinaa godha jechuudha. Kanaaf laayikii gochuu hin dagatinaa. Wanti isin gaafatu takka illee hin jiru. Warri immoo sabskiraayib osoo hin godhin sabskiraayib osoo hin godhin ilaalaa jirtan sabskiraayib godhaa warra kenna qabame yoo isinitti tolee ilaaltan yoo isinitti toluu baatan dhiiftan. Kanaaf garuu sabskiraayibiin keessan na fayyada waan ta'eef taariitii yuutuubiin kiyya naa guddata abdiin jedhu irraa jechuudha malee ammattonni namoonni jedhu hin jiru. Garuu yoo sabskiraayibii gootanii laayikii gootanii yuutuubiin sheerii naa godhe chanaalli kun guddatu malaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf yeroo baay'ee laayikii sheerii namni kan nu godhaa jedhu. Kanaaf isinillee wanti isinirraa dhatu hin jiru. Nama keenya tokko nama kamuu haa ta'u nama yuutuubii dalagaa jiru namni isin hojii jedhee dalagaa waan ta'eef akkuma qabu sabskiraayibii gootanii laayikii gootanii am fakkeenyaaf amma yuutuubii jala seenee yoo ilaalu keessa natti agarsiisa parsantii 45 osoo sabskiraayibiin godhin ni ilaalan viidiyoo gadhiisu ni ilaalan garuu sabskiraayibiin godhanii garuu namni keenya baay'een iimeelii yoo banatin sabskiraayibii yoo godhu jalqabdan sabskiraayibii isiniin godhu jechuudha. Saniif ta'uu ni mala hundaaf sabskiraayibii gochuu nagatina. Haala kanaan kun dinnichaa wadhii keenya bilchaatee jira gara haasawaatti goree maashaallah dhikkoo akkanatti eega bilchaateen booda waan itti godhannetti godhanne jechuudha. Hordoftoota kiyya addaan tursaa isinitti agarsiisa akka hubattan abdiin qabaa. Namni kamuu viidiyoo gisee hojjetu dhaabaa hojjeta malee daqiiqaa 10 keessatti hojjetamee hin beekamu. Kun haala kanaan amma bilchaatetti jira. Ammaan tana sooqitti itti godhadhaa yookaan ashaboo haganaa ga'u takka itti godhadhee itti aansee mi'eessituu ittoo diimaaf torbee san keessa ni hojjedheen ture. Hundi keessanuu haala saniin godhadhaa mala keessan keessatti fayyadamaa isiniin jedha. Ittoon keessan itti mi'aayaa hafuurri isaa maashaallah hedduu akka namatti tola. Qimamii itti godhu yookaan mi'eessituu itti godhu barattanii yoo guyyaa mata akka dhabdan xiqqoo isin jedhu jechuudha waan xiqqoo isin godhu. Egaa inni irraa ba'uuf daqiiqaa 5 gizee hafuuf kunoo du'a jechuudha. Mi'eessituu kana kuma qal'aa nama kana walakkaa itti godhanii dhageessa sirri dhageessa waan ta'eef namni gosa hedduuti. Egaa inni kun gosa 8 immoo akka sirriitti godhanii waan ta'eef baay'ee akka bareedaan dhageessa xiqqoo gosa isinii gahaa haala kanaan jenii maashaallah tabaarakallaa natti galateessa jechuudha. Maskootiin magaalaa irraa baasee dhiifama guddaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Eegas booda amma itti qadaannee daqiiqaa 5 booda egaa dalaaqana keenya dhiyeessinaa jechuudha hordoftoota kiyya. Iddoo kana boonin booda itti qadaaddanna maashaallah gahee jira. Egaa cinaa kanatti immoo wanti dhimma gisee goonee yeroo takka salaaxaa muruun bareedaadha jechuudha. Appitaayitii nama bana yookaan fedhii nyaataa kan hir'ate haala bareedaa ta'een bakka deebisaa salaaxaa gisee cuusnetti agarsiisne timaatima qaaraa salaaxaa akkasumas shunkurtii kana wayii jiroonni biraan qabu. Egaa kanatti cireen booda kunoo suuqiddaa fi zayitii loomii diguuna dhiifama guddaa jarjareera. Gisee akkana cirtan sinii wayititti zayitii xiqqoo xab gootanii sogodalee xab gootanii loomillee achiin cuunfitanii bishaan xiqqoo xab irra gootanii yoo irratti naqattanii waliin geettan bareedaadhaan garuu akkasiin goona dhiifama isiniin jedha. Kunoo watiin keenya haala bareedaa ta'e kanaan ga'ee jira maashaallah tabaarakallaa. Kun kana fakkaata ufillee gisee waxii gootan ka guyyaa gisee gootan fakkeenyaaf amma akka galgalaa isinii gootu jedha. Ammaan tanaan galgala waan biraa yoo barbaachisaa ta'e biraan itti dabalee yookaan immoo kun gahaadha jechuudha. Egaa laaqana keenya dhiyeessine maashaallah tabaarakallaa biddeen yoo aras irratti ilaalina waan ta'eef egaa ni hubattan jedhee yaada. Kunoo akkanatti laaqana akkana namatti tolu kana dhiyeesseetiin jira hordoftoota kiyya akkasinitti tolu abdiin qaba. Yeroo biraa immoo tasgabbaa'ee kana caalaa bareechisee isiniif waraabaa inshaallah. Egaa agasii hundi keessanuu aga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti fayyana ta'aa isin jaaladha isin kabaja hunda keessanuu jechuudha hordoftoota kiyya. Rabbii yaada muraada keessan isin haa guutu rabbi fayyaa isin haa kennu isin jaarraa warroonni mootu yaada babbarinaa warnaa barreessaa jirtan ulfaadhaa galatooma. Egaa viidiyoo biraatiin walitti deemnutti harkan gaarii keessanaa bulaa laayikii gochuu nagatinaa waay waay.